Namni waboo har'an deeggarre PP deeggara anaaf dhugaa sa'uudhaaf yookiis immoo PP yuutu dhiisi sirna xanyaatti isa warra Daani'el Kibrat fa'aa baasan PP illee waan magara biraadha. Achitti nu deebisuu barbaada jedhee yaada. Maaliifi biyya alaa kana keessas sirna nafxanyaa kan deeggaru kan leellisan jiru kan sammuun hin bilisoomne jira Oromoo ta'e. Oromummaan kun beekii dhiiga duwwaa miti. Sammuudhaan bilisummaadhaan sammuudhaan Oromoo ta'uu qabaannani. Ani Oromoodha haadha Oromootu rakkata ilma Oromootu rakkata dubartii Oromootu rakkata qe'ee Oromoo saamame jedhee itti dhaga'amuu qaba agartee. Yoo nutti dhaga'ame hundi keenya harka wal qabannee guyyaa saafaa bilisummaa keenya ittiin geenye. Akka nu hin geenye kan godhu warra ofii beenna jedhanii wallaaloo ta'antu uummata Oromoodhaa afaan faajjessanii yeroo Wallaggaaf Walloof Gujiin dhumu warri kaan cal jedhee akka taa'u godhan mitiire maa wal somna.